Viidiyoo guyyaa har'aa keessatti immoo TimeBucks irratti akkamitti maallaqa keessan baafachuu akka dandeessan kan isinitti agarsiisu ta'a. Akkuma beektan viidiyoo yeroo darbe keessatti TimeBucks akkamittiin akka jalqabdan akkamittiin akka hojjettan viidiyoo isaa isiniif hojjedheen jira. Warri viidiyoo sana hin ilaalle diskiripshinii jala yookiin immoo koomentii jalqabarra liinkii isaa isiniif nan kaa'a seentanii ilaaluu ni dandeessu. Guyyaa har'aa immoo akkamittiin akka baafachuu dandeenyu kan isinitti agarsiisu ta'a. Viidiyoo kana laayik gochuudhaan eegala amma kallattumaan gara viidiyoo. Linkii isaa argachuu warri barbaaddan jalqaba gara telegiraamii keessanii dhufuudhaan telegiraamii keessan keessatti kiyyaa tek jettanii erga sarchi gootanii booddee chaanaalee kana ni argattu. Chaanaalee kana jalatti linkii isaa isiniif kaa'een jira. Linkii ani isiniif kaa'e kana tuquudhaan seentanii galmaa'uu dandeessu. Erga galmooftanii booddee haala kanaatiin isiniif ni dhufa. Akkuma argitan amma $9.3 irraatiin nan qaba jechuudhaani. Bakka kanaatti kun akkuma argitan akkan ani payment method kiyya addiitti godhu bakka kanaatiin nagaafachaa jira jechuudha. Isiniif haala kanaatiin isiniif fiduu ni danda'a. Bakka sanarratti al tokko tuquudhaan payment method keessan addi gochuu ni dandeessu jechuudha. Yoo barbaaddan immoo maal gochuu dandeessu sarara sadii kan qabu gara oliitiin ni jira. Bakka sarara sadii qabu sanarratti al tokko tuquudhaan bakka kana dhufuudhaan kun akkuma argitan bakka kanaatti payments kan jettu bakka kana jirti al tokko isheerratti ni tuqxu. Kana booddee scroll gochuudhaan asii olee scroll ni gootu. Kana booddee yeroo isin scroll gootan haala kanaatiin isiniif ni dhufa. Kun akkuma argitan bakka kanaatti next pay out kan jedhu bakka kana jira. Kan isin baafachuu dandeessan Monday to Friday jedha. Bakka kanaatti kun akkuma argitan ilaaluu dandeessu jechuudha. Amma kan ani baafachuu danda'u kun bakka kanaatti akkuma argitan sa'aatii 16 booddeedha jechuudha. Kanaaf jalqaba maaltu na barbaachisa payment method kiyya addi gochuu waan ta'eef bakka kanaatti click here kan jedhu bakka kana jira. Al tokko isheerratti tuquudhaan payment method kiyya addi nan godha. Isinis akkaataan ani godhu kanaatiin deemtanii addi godhachuu dandeessu. Kana booddee gara oliitti scroll gochaa ni dhuftu jechuudha. Ergasii bakka kanaatti kun akkuma argitan payment method jedhee please select kan jedhu jira. Al tokko please select kan jedhu sanarratti ni tuqxu jechuudha. Kana booddee maaliin baafachuu akka barbaaddan bakka kanaatti filannoon hedduu jira. Kan barbaaddan ni filattu. PayPaliin jira, Airteam kan jedhu jira. Airteam kan jedhu sun akkuma Binance kallattiin gara Teelebirrii fi baankii barbaadanitti ergachuu isin dandeessisa. Isa namni viidiyoo isaa barbaadde jiraattan Airteam jedhaati koomentii naaf barreessa isinitti nan argisiisa. Litecoin, Bitcoin fi kan barbaadaniitiin baafachuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf Litecoin yookaan filattan ta'e bakka kanatti Litecoin kan jedhu irratti al tokko ni tuqxu. Kana booddee waaleetii keessan kamiyyuu taanaan deemtanii Litecoin adreesii koppii godhatanii fidattu jechuudha. Litecoin adreesii kiyya fidachuuf amma gara Binance kiyya nan seena. Binance keessaati Litecoin adreesii kiyya addifatis kan jedhu bakka kanatti tuquudhaan kana booddee on chain deposit kan jettu nan filadha. Kana booddee irra keessatti bakka oliitiin maal gootu bakka kanatti LTC jettanii haala kanaatiin ni barreessitu. Sana booddee search ni gootu. Haala kanaatiin LTC jedhee jalatti immoo Litecoin jedhee isiniif ni dhufa. Al tokko isarratti tuquudhaan maal filattu kana keessaati networkii isaanii filattu. Kanaaf isa lammaffaa irra jiru LTC kan jedhu irratti ni filattu jechuudha. Kana booddee haala kanaatiin yeroo inni isiniif dhufu maal gootu okay kan jedhu irratti tuquudhaan adreesii keessan bakka kanaatti koppii ni godhattu. Haala kanaan erga koppii godhattanii booddee gara browserii keessanitti ni deebitu yookiin immoo gara TimeBucks keessanitti deebi'uudhaan bakka kanatti al tokko gadi qabdanii taa'uudhaan paste ni gootu jechuudha. Haala kanaan edda paste gootanii booddee update payment method kan jedhu bakka kana ni jira. Al tokko isarratti tuquudhaan payment method keessan update ni gootu. Kana booddee password keessan isin gaafatu jechuudha. Password yeroo jalqaba seentan register ittiin gootan password keessan isin gaafata. Password keessan bakka kanatti ni guuttu. Ergan password kiyya guutee booddee bakka kanatti I am not a robot kan jettu bakka kana sanduuqni qullaan ni jirti. Al tokko sanduuqa qullaa sanarratti tuqeen update kan jettu xumura irra jirti ishee filadha. Kana booddee success nuun jedhee jira jechuudha. Haala kanaatiin kun akkuma argitan we have sent you verification link naan jedhee jira. Verification linkii karaa emailii kiyyanaaf ergamee jira. Emailii kiyya seeneen verify godha. Payment method kiyya change gochuudhaaf yookiin immoo payment method kiyya addi gochuudhaaf verification linkiin bakka kana jira. Click here kan jettu bakka kana jirti. Al tokko isheerratti tuquudhaan verify nan godha. Amma kun akkuma argitan verify naaf ta'ee payment methodin kiyyas addi naaf ta'ee jira. Kanaaf amma al tokko irra deebiidhaan bakka kanaatti payment method kan jettu jirti. Al tokko keessa seeneen isinitti argisiisa. Kana booddee kun akkuma argitan bakka kanaatti Litecoin adreesiin kiyya
update ta'ee yookiin immoo irratti addi godhamee naaf taa'ee jira jechuudha. Akkasumallee kan biraa yoo barbaaddan immoo as keessatti filattanii kan barbaaddan irratti gochuu dandeessu. Yoommoo maallaqni kiyya asirratti naaf haa baay'atu baasuu hin barbaadu yoo kan jettan ta'e immoo bakka kanaatti hold payment kan jettu bakka kana jirti al tokko achirra kaa'uu dandeessu jechuudha. Kana haala kanaatiin baafachuu dandeessu. Baalaansiin keessa yeroo inni $10 guutuu ofii isaatii gara waalitii keessanitti isiniif erga $3 irraatii qabee erga isin haala kanaan update gootanii booddee kunoo bakka kanaatti akkuma argitan $3 irraatii qabee yeroo hundumaa ofii isaatii kan gara waalitii keessanitti yookiin immoo gara adireesii keessanitti isiniif ergamuu ta'a jechuudha. Isin withdraw gochuun osoo isinirraa hin eegamin yeroo hundumaa seentanii taaksii isaa qofa hojjechuudhaan maallaqni keessan gara baalaansii keessanitti yookiin immoo gara adireesii keessanitti kallattumaan isiniif ergama. Wanti isiniif hin galle yoo jiraate immoo koomentii jalatti na gaafachuu hin dagatina. Viidiyoon kun immoo yoo isinitti toleera ta'e laayik gochuu hin dagatina. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan naaf tura. Goodbye.